autism spectrum disorder dhukkuba gosa tokko yookaan mallattoo tokko qofa qabu miti. Mallattoo danuu hammiin isaa yookaan severity dhukkuba kanaa salphaa hanga ultimaa deemuu danda'a. Kanaafiyyuu ruuppiidha yookaan spectrumii gosuudha. Inni immoo daa'imman yeroo baratan yeroo nama wajjin interaaktii godhan akkasumas jireenya hawaasummaa isaanii irratti guddina hawaasummaa isaanii ijoollee isaan irraa adda ta'uu jiraata. Daa'imman tokko dhukkuba kana kan qabani keessumaa wanta tokko irratti xiyyeeffatanii wanta tokko gosa tokkoon baay'ee cimoo ta'uu hin danda'u. Baay'ee inni hamaa ta'e immoo karaa hundumaa guddina qaama isaanii guddina sammuu isaanii dabalatee communication yookaan namni isaanii dabalatee haala adda addaatiin yeroo inni miidhu jira. Baay'inaan jijjiirraa sammuu keenya irratti fuudhatanii dhukkubni dhufuu danda'u. Ittiin ka'umsi dhukkuba kanaa hin beekamaa? Karaa biraa immoo kanaaf saaxilamuu fi haalli dandeessisan maal fa'i? Ka'umsa dhukkubni kanaa waanti beekamu hin jiru. Namoonni maatiin isaanii autism qaban ijoolleen yeroo malee dhalatan waanta geneetikii ta'anii maatii keessaa dhukkubni kun jiraata jechuudha. Akkasumas immoo maatiin ijoollee kana yeroo godhatanitti umuriin isaanii 35 hanga 40 fi isaa ol yoo ta'e akkasumas immoo yeroo haadholiin garaatti baatanii jiran qorichoonni fayyadaman kanaaf saaxiluu danda'amu jedhamee beekama. Kanas kaasa waan jedhamu jiru garuu namoonni qinjedhe keessa irra saaxilamoo ta'uu danda'u jechuudha. Akka mallattootti kan naa kaaftanoo? Mallattoo kana yoo marguu jalqabnaa waggaa 2 hanga 3 gidduu jiru irrattidha baay'inaan kan beekamanidha. Mallattooleen isaan beekamoon yeroo baay'ee nama wajjin quunnamtii ijaa gochuu dhiisuu maatiin ofitti qabee ammachuu yookaan ofiisaa sobuu gaafa barbaadu ijoolleen akkanaa diduu fakkeenyaaf wayi tokko baasii qabdee isaan akka iddoo sana ilaalan barbaade sana hordofuu dhiisuu ijoollee daa'imman birootti akkasumas namoota biroo irratti maatii dhuma irratti illee interest dhabuu yookaan fedhii dhabuu qofaa isaanii ta'uu jaallachuu guddinni afaan isaanii duubatti hafaa waggaa 2 kan dubbachuu keessumaa jechoota 2 uumanii dubbachuu dhiisuu waggaa 2 hin danda'an taanaan autismiin shakkamuu fi hordofamuu fi yaaliin yeroodhaan jalqabamuu hin jiraata. Akkasumas jechoota tokko ta'uu danda'a sagalee tokko irra deddeebi'anii dubbachuu ikolaaliyaa isa jedhamu. Daa'imman kun yeroo baay'ee sensitiiviidha. Maal sensitiivii ta'u keessumaa sagaleedhaaf akkasumas ibsaadhaaf sochiidhuma naannoo isaanii jiruudhaaf baay'ee sensitiivii ta'u. Mallattoon kun xiqqaarraa yookaan isa salphaarraa hanga isa hammaatti deemanii progressii gochuu hin danda'a jechuudha. Asirratti Dr. Siisaay ammas Finfinnee jirtu ijoolleen rakkinaa akkasii qaban kun akkamitti ilaalamu? Yaaliidhaan deemuu dura ijoollee kana sadarkaa 3tti ramannanii sadarkaan inni jalqaba level 1 isa jennu isa baay'ee salphaadha. Isaan kun jecha guutuun dubbatu wantoota irra deddeebiidhaan raawwatanii sochii tokko gara sochii tokkootti xixiqqoo ishee rakkatu akkasumas interesti badaa namoota wajjin wal quunnamuu hin qabaatan hiriyaa horachuudhaaf baay'ee rakkatu. Isaan kun salphumatti yaalamuu hin danda'u jechaadha level 1 irra warra ga'an qabu. Level 2 warra jennu garuu warra giddu galeessota moderate autism isaan jennu isaan jechoota muraasa qofa dubbatu akkasumas akshinii muraasa irra deddeebiidhaan raawwatu garuu namootni isaan interaaktii wajjin godhan namoota interesti wal fakkaataa qabaatan muraasa wajjin dhaqan interaaktii godhan akkasumas immoo jechoota adda ta'an gosa hin beekamne fidanii fayyadamuu conversation keessa fayyadamuu ni jiraata. Kanaaf yaaliidhaan hooyyee hin argatu. Level 3 ni jennu supportii guddaa barbaadu isaan baay'een dubbatanii yookaan dubbachuu dhuunfaan danda'anii isaan kana jijjiiruudhaafis baay'ee ulfaatu. Isaan kun intensive treatment barbaadu isa caalatti adda ta'e barbaadu. Dhukkubni kun dhukkuba fayyuu miti. Dhukkuboota kana yaaluudhaaf kan irratti xiyyeeffannu sooshaalistii yookaan hawaasummaa isaanii akka dagaagu gochuu irratti akkasumas immoo communication irratti yookaan quunnamtii irratti amala isaanii irratti daily activity yookaan guyyaa guyyaatti jiraachuudhaaf activity yookaan sochii yookaan wantoota nuti raawwachuu qabnu irratti beeku wanta irratti isaan kana irratti barsiisuudhaani akkasumas sochii qaamaa irratti communication qabaa irratti isaan kana irratti yaalla keessumaa daa'imman akkana dhukkuboota biraaf saaxilamu
akkana dhiphinaa saaxilamuudha, dipireeshinii, anzaayitii, dhukkuba gaggabduudhaaf saaxilamuudha, akkasumas dhukkuboota amala biraatiif fakkeenyaaf ADHD'dhaaf daa'imoonni kun saaxilamuudha. So isaan kana gargaaruudhaa fi dhukkuboota kana yaalu akkasumas immoo behavioral therapy akka amala sirreessuu gochuu psychotherapy isaaniif hin barbaachisa. Intervention sun akka maatiittis, akka barsiisaattis, akka ogeessa fayyaattis, akka hawaasaattis sun dhufee fayyaan hundumaaf akka ta'e, nagaan hundumaaf akka ta'e ijoollee kanaatiif carraa qabeessaan yaalii kana keessatti fayyadamaa guddaa ta'u. Ilaalchi hawaasaa yookiin maatiin gara ogeessaatti fiduun kun akkamitti ilaalama? Biyya keenya keessatti rakkinni guddaa kan jiru dhukkuba kana dhukkuba biyya ambaa qofa jiru seenaa. Yeroo baay'ee namni kanatti autism biyya kana jira jedha. Akkasumas autismiidhaaf iyyuu jedhamee wanti seentariinti jiru baay'ee muraasa seentarii tokko yookaan lama hin caalu amman beekutti. Isaan kunis immoo Finfinnee keessatti qofa jiru kutaa biyyaa keessumatti hin jiru karaa ogeessonni xiyyeeffannoo karaa dhukkuba kanaa qaban baay'ee muraasa. Akkasumas immoo maatiin daa'imman rakkina kanaa horatan akka dhukkubaatti yookaan fooyya'uu dandeenyetti waanta yaaduu fi ijoollee adda ta'anii jedhamanii yaadan kana mana ogeessa bira geessanii yaalii adda addaa akka isaan argatu gochuudha. Gochuun baay'ee murteessaadha. Akkasumas ogeessa wajjin malee ijoolleen kun maalirraa itti yoo bobba'an gaarii akka ta'u, maal yoo taphatan, maal akka godhan, nageenyi isaanii eegamaa akka ta'u mari'achuun baay'ee barbaachisaadha. Dr. Siisaay Lammaa Camadaa deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Dhibbaatu jaalanne.